Jambirri dubara dhaabbadhaa jira. Itti fufi hayyee kunoo laalu. Ani lakki Ati amma Itoophiyaa jirtaadha? ani lakki akkaawuntii anam Itoophiyaan nagalchanii Itoophiyaa jiraadha ijoollee sadiiti asumaa waraabbadha isiin illee dhalattuu Waaqmanyeeti. Waaqmanyee keessaa namni timirti beetii roobaa fi rooyillee maqaana himattee turte eessa namni jedhaarta isiin Waaqmanyee. Kofalee keessaa Waaqmanyee dhalattuu Okkee Waaqmanyeeti. isiin kofaleedha? Waaqmanyee Booranaati moo Waaqmanyee eessaati nafu? Kofalee isiin? Kofale keessaallee Waaqmanyee timirti beetii kofale keessaallee dhalattuu Waaqmanyee keessaallee dhalattuu Boorana jedhanii mana timirti beetii Waaqmanyee keessaan itti gaddeebani qe'ee warraa dhaquuf jechuuf fira wayii naannoo keenyaa himattee walii himannee ishi jedhee asumaan dhageeffadha isin martinuu isin kofale keessaa dhalattuu Waaqmanyee. Maqaan isii dhugaa inni nuyi birri itti ergitan. Moo ka haadhaati akkaawuntii haadhaa sanirra ergamu. Maqaa isii lakki akkaawuntii biyya kanaa kama Dubaayii kana dirhama kumaa irra galcheetu jira deebii. Tokko wayillee nak kenniteerti hin qabaa resiitii wannaa lama qabaa maqaa oriijinaa kan keetu mana ergennaan kan isiin na ergitellee harkaa qabaa gaafa kaan fuudhee itti kenne eega birratti fudhattee na jalaayyuun dubbanne gaafa kaan kadhatanii naa dhabanii muyyatti ana ijoolleetti rabbii kan kee sodaadhu jedheen hin diddee gaafa kaa haadhatii makiinaan na jalaa dha'eera makiinaan na jalaa dha'ee qoree jirti haati tiyya fayyitee agaltuu achi birri Itoophiyaa si galcha birri asii anuun barbaadaa naan jette. Eeshii jedhee taa'ee eeggataa dhaqee hin dhoggattee eega dhoggattee booda bilbila kiyya narraa hin kaaftu kanama biraa narraa kaafti. Kanama biraatiin narraa kaafti. Kana mara sagalee qabaa ragaallee hin qabaa. Akkasitti dhoggattee gaafa kaa hin kennin iyyuu naan jedhaa turanii filadhee itti kenne. Namni amma isiin dhalattu garanaa yoo ati gaafattee an bakkuma qabee gaafadhee firooyina himattee fira san barbaadaara firooyina himattee firri sun nu'un balbala firuma san suuqa jedhaa ture akkasii maqaa wayii amma si ergaa gara keessaatti yoo naa deebiste gara keessaatiin fooloo kaleessallee himee tureera ati hin jirtu ganama viidiyoon ciccitaa na bira dhufe deengaddallee si jala dhufe gaafa Kadiirii fi Haayideriin fa'isi walloltan si himachuuf si jala dhufe qaadhi sun jidduu baanaa si jalaa ka'ee lixe akkasii anillee haadha ijoollee sadii asuma akka sagalee naa taatanii isiniin jedha ragaa qabaaf malee duratti gisee mucattiin ani beektu ani isin siin jettu sanii isin dhalattuu arsii lixaa keessaa kofale keessaa Waaqmanyee Booranaati. Okay, namni beeytan faamilii mucayyoo tanaa biyyan warra beeytan. Ijoollee warra beeytan. Anillee kofale garuu asi jala tuttuqaa ijoollee Waaqmanyee jechuun Waaqmanyee keessaa timirti beetii roobaatiin namni beektanii lakkoofsa tokko tuqaa hin beekan waan ta'eef obboleetti isii qora heerumteerti haadhatii achi yaalanaan jedhaa turte haadha sii kenna boru sii kenna maaf achi eedda jennaa haadhatii yarra galfadheera birri haadhatii yarra galfadhaa naan jette. Asumaan ijoollee Waaqmanyee. Kaayee rakkoo qabuus. Asumaan hin kaayee rakkoo qabu. Si ergaa qoy akkaawuntii sanillee. Asumaanillee fooloo naa deebisi si ergaa hin maxxansitaa maqaa isii ta'uu nootu na fakkaate akkana hin bareeddeeyyuu si ergaa kan keetu mana ergi jedhee gaafa isiin wannaa ofii na ergite fooloo naa deebista isin ergaa rakkoo qabu waa hundaa sagalee isiillee guutuu qabaa. Waa hundaa ragaa guutuu qaba. Achirraanillee dabalata warra barbaada jedhee dhalattuu nam ijoollee Waaqmanyee lakkoofsa tokko tuqadha. Hin beekani. Waaqmanyee dha maqaan. Gisee duraa yoo ati. Oi kofale keessa Waaqmanyee jette. Waaqmanyee jedhi gosatu Waaqmanyee. Okay, gosa Waaqmanyee. Waaqmanyee jedhee warra tashoofa jedhanii warra doktorii guddataa hilikkaa akkeetti beekuu qabdu warra doktorii hilikkaa biran. Mucayyoo ittiin qabin wasa akkanaa kanneen to'an akkanaa kanan maqaa itti asintiin himi dhiisi kun maqaa jaraan dhayin awuzu billaa mina shaytaan rajim. Laaqee warra dhiisin dhayin warra bira dhufan jedhaara malee akkas jedhaan jiru ilaa. Moo dhiisi waamin waan akkanaa kana kanneen wajjin namni gurdaa kanneen wasa akkanaa kana wajjin waamin itti fuuf kanneen wajjin walitti hin dabalin ayyee itti fuuf. Bakka akkas ijoollee Waaqmanyee lakkoofsa tokko yoo tuqattanii. Homaa rakkoon qabu Waaqmanyee keessaallee bakka isin himeera timirti beetii roobaa biraan gallufanii dhaqan qe'ee warra
nama ina himattee nama san barbaadaa jira anillee cadhisne asumaan sagalee taa'aa akkasi Amma malee ati yoo waan ati duran loltu ati sanii waan isii waa manyeesiin jechuuf dubbataara malee. okay ati waan kana jala bu'ii soqii Hmm? jala bu'ii soqii jedhan jala bu'iiti soqii gara gosaatiin illee gandaatiin illee waan san akka gandi beeku jala soqiiti Tokkollee akkasitti jala deemiiti waan argite nuti deebi. Egalee akkasitti jechuudha. Mucayyoo tana yoo xiqqaate kaleerraa jalqabee nama meeqa himate amma kaleerraa jalqabee mucayyoo tana shamarran teenna nama meeqa himate. Kanan dubbatinaa nuun jettan isin. Mucayyoon tun olii gad deemtee maal jetti jedhan tokkummaa afaan akkatti dhaadattu mee waan sikkoo mandoo dubbadhu namoota biraatiin in argita waan ati taatu. Nama biraallee barka dubbatu hin doorsisani. Dubbachuu hin dandeettu waan kennaa akkana jedhanii. Eshi mee waan kana namni biraa isi sodaate eshi nulleen dubbannu mee nama kalee irraa hagarraa mucayyoo tan himate laakkaa mee rabbii keessaniidha. Mucayyoo matana nama himate ragaa guutuu qabu nama meeqa kalee irraa ka himate boo'ee boochiftee jechuudha. Egalee kanaaf dubbannaa jechuu barbaadeeti namni kenna. Ayyee Faatumaa. Anamma ejjannoon kee dasna jedhee jira. Ejjannoon kee yoo birrii dhabdellee makiinaa ittiin eessa jiraattan? Ani Itoophiyaa jira kaadha ijoollee. Itoophiyaa eessa jirtu? Asumaani si erga. Ani Shaashmannee jira isin kana himatte kofalee. Ammaa fi yoo dhugaa sitti mee isin na diddee ji'a tokkoon booda kadhadhee dadhabee na diddee an ji'a tokkoon booda namuma qara birrii naa galche santu ana na dalagee as na fidan utuu biyya jiraadhee qaata fudhadhee biyyan jiru an akkasuma asitti haree isin na diddee ofii jibbaadhee jennaani utuu biyya jiraadhee qaqeetu anin deema an biyyan jiru rakkoon qabu ana zorsiftuu ergaa fi akka wannaa kiyyaa rakkoon qabu. Sinjada galatoomii. Dhagayi yoo gara mootummaa taate gara mootummaa rakkoon jira minaamin jiraate Shaashamannee fi Kofalee jidduu warra soddaa kennaatti bulchaa akka Shaashamannee fi Kofalee kana jidduu maafi mushkila yoo gara seeraatiin illee deemuu barbaadde rakkoon jiraatte yoo haadha abdallee soquu barbaadde gosatti galchi gosatti himadhu gosti abee jaarsota himadhu isii soqi. Abee kan keebichaan himatin namoota hedduu akka nyaatame akka warri nuun beeku birriin hedduu warra galaa turte akkaawuntii san irratti. Ani osoo biyya jiraadhee ana qaqeetu dhufan deemeeti jechuun fagoo walirraa deemsa sa'aatii sadiiti akkana deemsa sa'aatii sadiin turru akkasina fakkaata. Anillee ji'a tokko eegasii isii irraa dhabee waa hunda fixadhe saba eegasii irraa fixee waa hunda fixadheen booda. Anillee gara Dubaay dhufe malee osoo biyya jira achumaan asitti dhufee isii eeggadhee dhabee birrii lammaffaa kasaaree oduu biyya jiraadhee akka biyyaatuun suqa asumaan namni wayiillee durbicha isiiti jedhee. Ati biyyan jirtu amma Shaashamannee jiran jenne? Shaashamannee jiran jenne tam? Laa anufi Shaashamannee jira jedhaara malee dhufe. Anufi akkas jedhaara malee an turre achirra nan beekuma Shaashamannee jira jedhee yoo sodaatte jechaaf jedhaara malee an ji'a tokkooyyuu hin geenne asitti. Ufi akkasuma hin turre. Yeah. Okay, yeah. Inna waan asumaan si ergaa fooloo naa deebisiri maqaa isii qajeela ta'uu oolu. Qajeela ta'uu oolu naa deebisiri fooloo. Ayyee ati waan itti jirtu qabsoo keetti fufiga keessa. Qabsoo asirraa qofa osoo hin taane nama asirra jiru qofa eegina qabsaa lafarra. Bona birallee binne achi takkaa inni jejjenne bakka mucaan hedduu waan nama gaddisiisu beekte bakka jalaa jijjiirate maatiin biyyaa ammoo ka hin beekta nama wal irraa hiriyaadhaaf ijoolleen siif hinnaa jedhanii irraa fuudhee isa gaafatan malee ka dallaala kanan beekanii beekte. Kanaaf galchi kiyyaa ka jedhu tokko reeftan jala kana jira galchimee hin deemin. Agar asii achi finnaa asii soite wallahi dhugaa siin jedha namni yoo dhabde fakkeenyaaf yookiin rakkoon sirra gahuu danda'a yookiin birriin kee biizinasii keessa laafaduu danda'a keessaa waliin haasawi namni si ol siin fidu Oromoon sin salphiftu wallahi maaliif isin fedanii himatan tuffii isin namaa qabdan nuttuu qucee dhaabuu barbaaddan numa kasi jiru kan akka nama nu nyaachiftanii yookiin waa nu gootanii
Anuma Ameerikaa jiru kana quceena dhadhaabuu barbaadan. Kana immoo ijoollee biyya Arabaatii miti. Igale amma usme makalee dubbisa ga biyyaatti qoratan jedhan itti me deema yoo barbaadde faamilii isinii fida jedhe jechaadha bar hagas kiraay godhuu barbaadan si sodaachisu nama sagalee ta'u kana ayyuu akka isaan hin dubbanne garana bilbilanii garas haga danda'anii haguma danda'anuyyuu igale numaas koman dalagama dubbin bakka itti dheessitu hin jiru bakka biraatti jimma keessatti illee dheessuu hin dandeettu asii baatee jimmaan dhayitee dheessuu hin dandeettu achi dhuftee nyaattee dheessuu hin dandeettu wallaahi. Ani rangkau na bagian sama macam yo jim mata na bagian na beri rafu nanti kuma di basadi seran dufte na imat bil voice kaya beri kuma di basadi ken na fi jadi debi sayo ada getan business ak abdan kwa Dubai kesa isini nimu beri mamucayo sani waligala dibba kuma dibba lama ken na jadi kuma di basadi isin beri kuma di basadi isi seran ken na fi yon ken ni jadi dorgatan ille wagga to wang getef ol baafne hawaasa isinimnaa jechuu barbaadeeti maqaa keessan isin dhooynu yaaduma isinii dabarfine akka dhageettan hedduu wanni keessaan deemne isin kadhannuuf hin jiru jechuu barbaadeeti kanuma itti fufi kiyya tokkummatti silaa tokkummaan dhufee tokkummaa irratti akkasii waliin haasoyne bareeda ture sila tun intalummaa olii gadi utaalte akka intala sabattanya oo hin guddifna takkatti na eeda waalaikum salaam ayyee dubbadhu aga sani tokkummaan shee raagodhu waraabaa viidiyoo kan akkuma beekamu jechuudha namichi kun kaleessa jettifaatti miira nama Itoophiyaa asii fide naan jedhee birrii 510 irraa fuudhe. Eessa jiraatta ati biyya biraa jirta Itoophiyaa jirta? An Dubaay jira. Okay Dubaay jirta 500 nama meeqa nama tokko moo nama lama? Gaafa duraan akkaman Fedhiisaa sondee akkama si fidan jedhee irraa fuudhee. Akkama rasiitii qabda ati kennu ragaa qabda waan mara. Jettee walitti hundaan qabee. Oona ergeeraa yoo dhiise yaadadheera dhiise hayyee. Sancaan irraa fuudheetiin gaafa hunda ooni fiizaa naaf na ergee jechuudha. Nama tokko si fidaan aan jedhe kaasoo ban qabne jechuudha. Nama tokko hayyee. Nama tokko fidaa tokko si fidee eeshiyaa malachuu birrii hundaa fixiitiin jechuudha ammoo birrii hundaa fixiitiin nama hundaa si galcha hundaa si erganaan jedhe eeshii na ergiin jedhinaan jennaayin nama tokko ammallee birrii 60 dabalnaan jedhe ammallee 60 tikeettii mureef ammasa tikeettii murameef ammallee 570 ta'amete jechuun tikeettii ammallee 60 mureefi ammallee booda deebi'eeti kaan illee si fiduudhaaf tikeetti murinaan jedhe. An tikeetti hin qabuun jedhaan. Hin qabu jennaan eeshi egaa hin dandeenye qarshii 300 kaayinaa deebisi hakaan eega waan goote godhi jedhee tikeetti muraafisa jedhe. Inni tikeetti muratee fi aheetti illee sigaraa illee badeemu. An kaampaanii hojjedha akkuma godhee isaanii. Komishinii kabalee fi jechuun inni hojii gale. Geessan jechuudha. Inni hojii galee naan qaan qarshii 100 kana sii kenna tikeettii guruppii mura sii erga fiizaa sii baasa kaansilii godha rijeektii godha naan jedha dhumarratti ammoo mana naa jirate mana jirate mana jechuudha mana isaa jechuudha. Mana isaan deemu eeshii kaan kun abaduyyuu qarshii 100 naa kenne bakka kun abaduyyuu. Kun bilaa kun abaduyyuu naa kenne jedhaan. Eeshi si kenna nama bakka naa buuse ammallee kan fiizaa kun jedhee 70 dhaggalcha ammallee 70 kabiraa si fida waan ta'eef naa jedhee 70 ergaaf kanna mana naquyyuu mana baay'inaan jedhani barri tumee jedha barri jechuudha barri isaa jechuudha asiin dhaa barreedhaa tikeettii si mura maal si godha gaafa hunda jechuudha bakka umara ifadhee madhiisee akka na dhukkube bakka torba sadii jechuudha wajjin deemne jechuudha na dhukkubeen naan eden doma gasinitti ma diqqoosi keessi diqqoosi ijoollee gaafatte jechuudha baay'ee dhukkubaa ture wallahi itti Itoophiyaa ammoo jechuudha maatiileen eeggibirri oofi nyaatte maatiin jechuudha oofi nyaatte sii kaballanaa jedhe yoo namni nyaate ammoo jechuudha ufumaa akka fadhi birri nama kaballanaa jedhe maqaa shurza nama wal dhajjisin naan jedhe namni jechuudha hiriyoonni ijoollee jechuudha ijoollee birri kabaliif naan jedhe namichi kun ammoo jechuudha osoo afaan nagaa dubbate mana isaa jechuudha lukaan deemaa namichi kun jechuudha mana irraa ijjeeratee iddoo manaan soko haati manaallee rakkoon qabu naan jetti gaafa hunda jechuudha
Kanaafuu Oromoon keenya wadda geessa waan ta'eef iluu isin biyya baqaa kan jirta waan ta'eef isin biyya guddaa jirtanii Ameerikaa jirtanii. Kana miti namichi. Kana Amirii jedhama maqaa isaa chaarja Ramarjaasii jira jechuudha. Ayyee warri Dubaay beeytanii ijoolleen teenna. Ijoolleen jimmaa ta'e teenna ta'e namni Baabaa beeyta. maqaadha. Hunduun beekani hin beekani. Namni isa wallaan hin jiru. Tawaaqino. Namichi waan kana dalagaa. Dallaa hojjetee osoo bira ta'etti maal miskee si fakkaata damma osoo bira ta'e moo takka ootiloolti arabsitee hin dubbatu. Hoo bira geette immoo ittuun dubbattu bakka waan tabtii qabu bakka maajii qabu kana fakkaate bakka. Ana arabsee faa bira qo'e jechuudha. Oo lolees indoo bakka wal galee galee bakka ani arsii jiru yoo jedhee bira qo'e jechuudha. Oo bira geette dubbatu bakka Ahmed birmaa deema birma kee biraa deema akka waan maajii ho'i qabu. Wallaahi isin hin jedha. Arabsee yoo itti dhaqullee moo takka kanaan dubbatu. Guddisi warra jedhu jiraame takkatti haalaalan. Kanaafuu jechuun isin waan dandeettan naa godha wallaahi. Kana jechuudha. Eenyu maqaan isaa? Maqaan isaa Amiir abbaan beeku barbaade. Fotoon qabu feesbuukii fayyadamu waan takka fayyadamu bakka suuraa kanaa jechuun namatu na erge. Suuraa kana Micaa illee nyaate. Micaa kee dhiyaate kuma sadii bijaara fudhatee isallee kaan kaadeen illee. Eessa jira sun qajalaa nyaatan sun? Aleen jira. Mana jijjiirate jechuun birrii tana fudhatee min? Mana jijjiirate bakka inni galuun beektu bakka itti hima. Dura almarjaasii gara. Guddaa muddama islaatiin gara booda achirraa jijjiirate arguu hin dandeenye waan ta'eef argachuu hin dandeenye bakka isa kana. Bakka humna kiyyaa ol ta'e hoo dandeessan jechuudha. Oromoon si humna qabatanii ol caalta waan ta'eef karaa danda'amu ittiin adeemaa jechuu barbaadeeti. Galatoomaa ishee. Galatooma. Eegime tokkummaa bilbila. Tokkummaa dabarsinaa isa ganda beeka ganda isaanii eegi. Akkatti haasawaa agarsiisanii uummata dhufa. Uummato koppiliinkis godhaadhaame koppiliinkis sheer godhaadha. Gurbaa kana kalee galgala irraa dubbadde turre kana bichaallee bitti namni biraallee dhufee himataa jira. Cinqamteen naan du'u jira jettee naaniin warra birootitti bilbille warri birootti bilbiluuf maaliif ni himatta jetteetiin tumuu eegaltee mallaqa turaa erguufii jammartee achirraa jiinii tokko fakkeenyaaf amma jiinii kun yoo dhumatee ji'a lammaffaa dhumarratti akkasiffa ergitiif saniyyuu ammallee mallaqa illee irraa murtii boodarra mucattiin du'u jira na baasaa osoo isin iyyadhu du'aa haaba'u mana kanaa hin ba'u yoo biyyatti illee waan galu ta'u taateef jettee naaniin booda nama sondheetiin warra karaa jalaatiin dallaala ijoollee nama dhossee baasu baasne. Erga baasee booda mallaqa duraanii waliigallee irra tirfii riyaala 500 akkasii waliigallee kaanee innaan erga baasee ka'ee jedhee kaasee ka'ee booda riyaala 3,500 nu godhe. Hayyee jennee ni kadhannee dadhabnee irraa nu boodidee bas hayyee haa ta'uun kafallaa jennee kaan jalaa kafallee kaan hafe ammoo nu eeggadhu hojjettaa kafaltu jenneen riyaala 2,500 akkas kafallee jenne. Dalagsiisee ka'eetiin irraa fudhate kaafelleen amma ammoo boodarraa wanti nu isinitti himachuuf dhufne. Mucattii eessa isiin akka jirtu duutee jiraattee wanti nu beeknu takka illee hin jiru silkii irraa fudhatee mucattiin jidduudhaan nu dubbistee turte silkii warra bira deemteetiin na tumee akkana na godhee jetteetiin waa baay'ee himatti mucattiin silkii siillee irraa fudhatee jira silkii siillee irraa fudhatee jetteetiin dubbatti amma nu mucattiin duuteef jirtii ishee wanti beeknu hin jiru yoo bilbilleetiin gaafannu mucattii maal taatee silkii meetii silkii narraa fudhattee jettee silkii isii maaliif irraa fudhachuun barbaachisee maaliif silkiin kenniniif jennee gaafannaan mucattiin nagahaan jirtii dalagaarra jirtii dalaguu jirtii nuun jedha. Yeroo ammaa kana ta'eeti namni akkamiin silkii malee jiraachuu danda'a waa baay'ee nama mudata namni yoo dalagaarraa dadhabeetiin jedhe silkii gooraa maatii wajjii wal dubbisaa maatiin mararra akkasiin jirtu bakki sun akka ta'ee fi hin taaneef gaafachuu danda'a karaa kamiin mucattii tana hubachuu dandeenya akkamitti amannan naga jiraachuu naga dhabuu isii maaliin hubachuu dandeenya akkamiin silkii irraa fudhatta hayyee silkii irraa fudhachuun barbaachiseyyuu silkii warra isiin bira jirtu san nu kennii dubbisuu ni dandeenya afaan arabaan hin beekaanii. Ammalleen yoo hin dandamateef kennayyuu warraa kenniif yookiin ofii kan keetiyyuu dhaqinu dubbisiisi jennaan kadhannee dadhabne maal akka barbaaden beekne hamma dandameen furmaanni yoo jiraatee fi akka sagalee nu taataniif jechuu barbaadeeti. Suuraa isaatii fi lakkoofsa bilbilaa qabda? Hin qaba suuraa isaalleen lakkoofsa bilbilaalleen hin qaba hatta hanga aanaa isaa ganda isaalleen naaf himanii jedhan warri lakkoofsa sanaa kennan jechuudha yeroo jalqabaatiif. Suuraa isaatii fi lakkoofsa nu ergi. Rakkoon qabuun bilbilaa suutii keessaa muqiima fedhe yoo ta'e rakkin hin qabu maaliif biyya kana miti seeraan qabu naan jedha nama yoo gaafadheeru seera malee ta'anii akkasitti ijoollee yaman hin deemtu kan walitti qabee akkasitti mallaqa irraa nyaata hedduudha ijoollee namni akkas godhu namni himatu ammoo sanii nan galchuun obboleettii kiyyaa qofa isin dubbachuu jira maleen. Haa warra gaara jiru.
gaara miti inni khamiis jira khamiisii fi jidduu najraan jedhaniitiin daangaa yamanii gara sirra jira jidduu kana deddeemaa jedhan. Araamii gaaraati. Obboleettiin Warra wal kee galanii turan jedhaniin si hayaa. akka warra araamii gaaraati. Wanni hin beektu tureetu maatii isa warra Maatiin beeku inni maatii isaa hin beeku ijoollee asumarratti wal argineen ijoollee mucattii wal barsiistee akkana nama gaariidhaan jedhanii duratti hin erganii gaarummaa isaa waan argine waan dura walii galleen irra nuti dabale silkii mucattii irraa fudhate mucattii deebisee nu diina jala ajjeesu jiran jennee baasnee inni deebi'ee amma ofii lammaffaa diinatti ta'a mucattii tumee maal godheen ajjeessa dheegsee mallaqa haguma nu erginu fi obsi jenneeni albee irra kaa'ee ammaan tana ajjeese maal isin erganuun jedhamee ati nama ajjeese jenneen akkasitti giddiin kadhannee maal jennee wal faana. Bodarra lamu ittiin dalagaan seentee amma silkii irraa fudhatee itti waan isin itti jirtu wanti nu beeknu tokko illee hin jiru. okay karaa lakkoofsaatiif suuraa isaa na argiti lakkoofsa isaa na ergi lakkoofsa kan bilbila adii na argiti in bilbilee suuta maqaan isii eenyuun Naimaadha. nama dhalattu eessaati Dhalattu godina Arsii Lixaa Hasaasa. ijoollee isaati aliima jette moo maal jettu maqaa isiitii fi guutuu naa barreessi bilbilee suuta malaan gaafadha dallaala gaaraa eega ta'e koontiraa dalagaa itti kennaniiti aga tokko birri irraa nyaatee gadhiisaa booda beektaa waan isin dalaidu irraa fuudha namni gariin akkas godhaa beektaa gaara keessa jiraata. Barri waan fudhachuu qabu fudhatee jiraami maal barbaachisa fudhatuun kana booda jechuun maal isaa baateetti moo dhalcheera moo dhalee yoo ta'e isaatiif jettiin waan fudhatuu qabu fudhate daangaa malee fudhate lammaffaa deebi'eeti wanti inni fudhatu barbaadu maal inni wanti akkanaan ta'a. Baay'ee akkas godhanii kabiilaan dhufullee kaanillee akkas godhanii gaara keessa ta'anii dalagaan qaban kaa dalagaan isaanii kanuma warra qaamaa qabu seeyyoonis warri qaamaa qabu as keessatti irraa fuudhu salphaa bara akkasii lakkoofsaa ergi kaamee haga tokko jibbaatan kenna rakkoon qabu bilbilee. Lakkoofsa isaa akkasii Hamzaa dubbadhu. Baay'ee iluu jirti torbiteetiyatu suudii keessatti riyaadii dhabame. Kun iyyaafannaadha. Jechuun iyyaafannaadha. Inni dhukkubaa galuu barbaaddi. Kanaafuun dhabamtee osoo sagalee nuu taatanii jechuu barbaade inni tokkoffaan. Lammaffaan ammoo ijoollee booruu jaawwu yoo jiraattan. Namatu amaanaan akka kennee qarshii san galchuuf barbaade soqee dhabe waggaa dheeraaf yoo jiraattan na dubbisuu dandeettan jechuu barbaade maqaa mucayyoo Ijoollee maali jette ijoollee booruu jaawwu jette booruu jaawwee booruu jaawwi tun eessa itayyaan bira na fakkaate. akkamitti naa dabarseettee itti kennitee achumaan dhabamte. Lakki na dabarsin jenne waan na biroo keetteeti. Guyyama sani shortaan qabdee galchite. Okay. Amaanaadha waan ta'eef galchuu fi barbaadee soqee dhabe maqaan isii masarratti maqaa isii qofa beekaa abbaalleen beeku magaalaa booruu jaawwi jette. Akkana kuno. Namni agartee isii beeytan haati sunillee wanni godhiiti viidiyoo illee hojjedhu suuraa isiin qabdu. Suuraa isiillee qabu masara duraanii feesbuuk asiin beekaa feesbuuk isiillee nalee badee booda feesbuuk isii sarchi godheen dhabe maqaan isii masarati ijoollee booruu jaawwiti biyyi isiin dalagaa turte ammoo kuweeti. Okay, namni beeytanii osoo suuraa qabaatte suuraa maxxansinee egaa tokkollee taatu sagalee haa ta'ani. Akkas. Ati hayti namaa homaa namaan gootu. Lakki ofii galchuu fi barbaada diriirfadhee lafarra deemee sanuu soqee. Rabbi fayyaa si haa kennu ta'e keessa barakaa si haa kennu. Zaman ammaa namni birrii nama akkanaa na bira kaatee dhabame hin galche namni jedhu sibicha arginu. Sanuu intala kiristaanaati ani islaama alhamdulillahi. Soqee galchuu barbaade haga hatta iyyaafadhe ijoolleen booruu jaawwi magaalaa keessa jirtan gara naannoo beeta kiristaanii moofaanaan jette yaada ishii obboleessi ishii garuu akka isiin natti himtetti yoo yaadadhu makiina shifeerra makiinaatiin aan jette qixqixii kana oofa karaa
asallaa kana oofana fakkaate. Dhugubatti namni beekte maqaa osoo maqaa isiitii fi wanni osoo ijoolleen booruu jaawwi jirtan osoo wanni qabaatte osoo maqaa isiitii fi suuraa isii qabaatte suura silaa intala bareeda. magaalawiiti magaalaa qal'ooyiiti yeroo sanii an suuraa san dhabee rakkadhe silaa birattuun maxxansaa suuraa san tuna ga'uu dhabe haga galte garuu heerumteerti bakka achi booda feesbuukni sun na laabade hungubate an feesbuuka biraa baafadhe feesbuuka biraa sii sarchii ogunuun dhabe waan akkanaati yoo argitan haqa namaati akkanarraa galuu barbaadeeti waan biraa dhabe. Ayeeka bakka wanni isitti hiyyaafadhu wanni godhe rabbi Aboo sirraa haa baasu. hoggaa dheeraadha hoggaa 9 akkana duraan si fakkaate sokee dhabe. Maallaqa meeqa? Birriin xiqqishuudha qarshii Itoophiyaa 7,000 ammatti ammoo kan maatiin galchaafi yeroo san 6,000 moo 7 Haa sharafa yeroo saniitti jechuudha. yeroo sanitti sharafa. Okay, jarana eegame lookoon jirti eeyyala. Jetti lookootti sheer godhi lookoo jirta eeyyala. Takkatti addaan isin kutee lookoo barbaada. Yoo jiraatte lookoo sheer itti godhaa lookoo kootti. Itti fufaa sagantaa keessan jetti itti sheer godhi. lakkoofsa isheenus maanmoo keessaan si arga akkama sooma sirra itti bilbiltee gabayyaadha. Inkaasu nama baay'eef kennee ture as turas. Laa keessaa naa kenni. Keessaa naa kenni. Lookoon kootti dhiini jetti yoo beekte keessan. Hojjetii lookoo jettu itti bilbiltee jirtaa? Maashaallah Hamzaa kana laali ilu waa waggaa 9 kun har'an galchadha mallaqa waggaa 9 hojjetii. Ani soqee dhabe malee mucayyoo kiristaanaati. Wallaahi soqee dhabe. Waan soqee fakkaate tursiise. Hamza galatoomi maashaallah. Ani namicha lookoo argee jira. Har'a ganama sa'a 8 booda jara waliif fida lookoo fi namicha lookoo irraa birrii fudhate dubbiseeni. Wal argina jedhe walitti haasan fidanii jechuudha. Adda adda haasanirra. Lookoo maal jedhe? Maal jedhe? Usmee galchi. Galchee. Jechuun yaani wanti sitti ajame iloo durbittiitiatu Suudi Arabiyaa Riyaadiin keessatti dhabame. Ishee biyya akkanaa barbaaddee hin dhukkuballe jedhani gara biyya akka galtu barbaade. Haati akka malee rakkattee bootte wallaahi. Okay, Suudii dhabamtee. Hello, akkam jirtanii? Yeroo laayivii seente mina ayyaafadhu inshallah suuraa isii keessaa si erga. Ayyee Usmee welcome akkam. Aboo biizii ture dhimma ajaa dhuunfaa wayiitiif. Maalirra jirtan aboo hattuu eessan geettan kunillee hattuudha achi geette? Kuni guddaa nyaate yobba. Mollaa guddaa nyaate meeqa nyaate? Kuma meeqa jetti? Kuma 500. Deetu mallaqa isii kana. Hin nyaatte jennaan namni mucattii kana himatu wallaahi billaahi nama takkaa lamaa miti. A'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. Xiqqishuma isii namni Oromoo biratti dhageettii qabaannaniin akka jiru lafarraa dhaba godha. Amma yoo laalta jette mucattii tana risiitiin ka 300 jira ka gartee 50 barsanuu akkaawuntii haadhaa irratti ka Itoophiyaa galchisiiste jira. Kaan immoo Dubaayima keessatti akkaawuntii nama 100 meeqaa itti kennitee galchisiise mucattiin kun akkaawuntii garaagaraa hattuu wannoo qabdi guruppii qabdi tun sii galeen guruppii qabdi guruppii saniin warra waliin dalagantu jira. Isii waan dhageettii qabduuf karaa isii kanarraa warra dhufan akkaawuntii garaagaraa irratti mallaqa ergisiifteetiin akkuma jirutti dhabagoo isiifte jechuudha. Ijoolleen takkaa lamaa ka dhiiga bo'anii akkatti gangalatan. Bar dhageeffatu Dubaay kana keessatti aruusatti jedhan bakka aruusatti qabanii guyyaa meeqa tuman jedhan wallaahi addaan fuudhan jedhan ijoollee harkaa fuudhan jedhan shamarran guyyaa meeqa iman saalfattu kana keessa ima dhayti jedhan bakka hundatti warri Dubaay keessa jirtan warri akkasii qabaartan sun qabaa jabeessa amma booda qabattee naan mallaqa nyaatamtu sun irratti seerri hidhuu miti lafa jala si haa hidhu mallaqa irratti wallaahi irraa dhuftanii hin boo'ina. Koppiliin kitaabbii godha gaayis mucattii kana hattuun guddaan akka Dubaayitti kan sadarkaa qabate. Kanaafin isiniin jedhe warri Dubaay keessa jirtan dhageeffadhaa. Tokkoffaa mucattiin tuni hanga biyyaatti illee dhiifamaan jirtu biyya keessatti illee ijoollee gandaa hunda nyaattetiniin amma
biyya keessayyuu uummanni walitti ka'eetini maatii isiitu mukarra dhaabaa jiran jechuudha. Biyya akkana mukarra dhaabaa jiran. Isinii galee rabbiin balaa itti gadhaleetiin jira jechuudha. Nama karaa hin taaneen musiibaa dhalu wallaahi rabbiin si qaba. Salphisee rabbiin maatii ofii guutuu kunoo idatti na hixeetiniin akkana firfirsaa jiran biyya seerri akkana muka jala dhaabaa jira. Akkas sagalee ta'uun miidiyarra bahuun hagana nama fayyada jechuudha. Kusume. Oo. Kaisee kam goona beekta warroonni isii maxxan bakka takka rasiitii qabadhaa biyyaana yoo nama qabaattanii abbaa looyara qabadhaa yoo barbaaddan isinii kafala jechuudha. Hin jira jechuudha hin qabna jechuudha nama shaashamanii koofala illee nama hin qabna jechuudha warroota mootummaa keessa dalagan. Rakkoon qabu seeraan gaafachiifna jechuudha. Birriin baankiin irra galtu biyya waan jirtuuf sanillee ni ilaallaa jechuudha kaisii. Warra quufee jedhu amma fakkeenya warra dubbatu jira jechuudha warra dhugaa fi seeraan dubbatamu namicha inti bilbile kun seeraan na haasawe jechuudha. Koppileen kitaabbii godha. Koppileen kitaabbii godha. Yaa attuu jennaan illee laal. Attuu jennaan ijoollee hedduu jira. Ijoolleen karaa kabajaatiin keessan haasa'anii wallaahi anuyyuu namoota hedduu waliif fideetiniin ka fixamee ka mallaqa hin galche jedhallee hedduu jira. Kan moo galchaa jirullee ijoollee hedduutu jira. Si galee ammaayyuu ijoolleen galchaa jiran ijoolleen hin galchine jiranillee nama hedduutu jira. Hattuma kanaa ta'e namni tokko tokko namuma rakkateetuma jara kee namallaa galchuu dhabee jira. Ijoolleen hedduu rakkina isaanii haasa'anii waan kanarra nu darbee guyyaa muraasa nuu kenni jedhaniitiin nama guyyaan lakkaa'amee kennameef jira jechuudha. Hin deebisaaf jedhee si galee hattumaa taate keessallee gaafachuun hedduu faayidaadha. Amma waa hundaa irra fidoo osoo hin ta'initti nama takkaalamaa miti namni himatamu. Garuu immoo keessaa ka hin danda'amne kanneen irra fidan malee nama nagayaa suuraa isallee hin laxxafnu nama hin deebise jedhe haqa nama karaa bilisaatiin namni sun deebise rakkoo takka illee hin qabu. Maaliif namni tokko tokko ka rakkinnumaaf nyaata illee hin jira. Ka rakkoo sanii suutatti irraa fudhaniif jechuudha. Nama tokko tokko immoo ka agarteetuma mulumaa'u maaluma dhufaa maaluma na godhan jedhee guruppii hidhatee an beekumtii qaba maali akkasii narraa dubbasuu hin danda'an jedhee nyaatu jira. Ka akkasii sana jechuudha kan tarkaanfii irra fudhanne. San akkasitti beekaa. Isinii galee. Kanaaf ka waa'ee kaawwinii immoo namoota hedduu deebisaatiin jiranii warri waan kana deebisaa jirtanillee ka ijoolleen nama meeqa obboleessu ka silkii duraan irraa kaasuu kan irraa kaasee hundi jechuudha. Si galee. Galatoomne. Bareeda amma akkanuma waliin bilbila ijoollee qara